oduu simbirtuu Jeneraalotni TPLF hoogganaa Finxaalii Jawusaa Zammanii akka ta'uuf dhiibbaa gochaa jiraachuu dhagahame. Sababni kanaas Zammanii kaasee garee Finxaalii TPLF waliin hojjechaa beekamaadha. Raayyaa fi Walqaayit garee kanaaf dabarsee kennuu irratti irra deddeebiin mari'achaa kan ture yoo ta'u, haala amma jiruun Zammaniin naannolee kanneen garee kanaaf dabarsee kennuuf waliigalteerra gaheera. Waliigalteen kun Sudaan keessatti kan godhame yoo ta'u, Jeneraal Muzee fi Megbaay bakka TPLF Zammanii waliin mari'achuu isaanii odeeffannoon arganne ni mul'isa. Kanaaf Walqaayitii fi Raayyaarraa kisaaraa to'achuuf Zammanii kaasee akka hoogganaa faannoo ta'uu hedduu barbaadu. Jeneraal Tafarraa Maammoo fi Baay'ee Qanaa'u namni jedhamu garuu dhiibbaa isaan godhan kana tasuma hin barbaanne. Hooggantoonni TPLF akka Zammanneen Walqaayitii fi Raayyaa kennuuf waan itti walii galaniif akka inni hoogganuu fedhuu isaanii odeeffannoon argannes ni mul'isa. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya odeeffannoo wayitaawaa ta'ee qabannee asumarraan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.